Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan marti nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin haa dhaqqabu akka mooltan kamisa eebla 4 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 25 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo biyyaalessaa ja'affaa irratti akka hirmaatuuf mootummaan rakkoolee paartichi na mudatee jiru akka furuuf gaafatee jira. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin komiin KFO'n kaasaa jiru duula maqaballeessiti jechuudhaan fudhatama dhorkate. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii baatii 3 dabran keessa dabaluusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee beeksisanii jiran. Keeniyaan immoo talaalii COVID-19 doozii miliyoona 1 ol biyya galfatte. Qophiin keenya fayyaa kanarraas walgahii tokkummaa dubartoota Oromoo Kaanaadaa dhimma COVID irratti hubannaa kennuu irratti geggeessametti fuuleffata. Kanneeniif gabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Koomishiinarittiin gameettiin dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummoota tarii yakka waraanaa ta'uu ka danda'u ajjeechaaf dararaa quunnamtii saalaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee himannaa dhiyaataa jiru akka qoratamu eeyyama akka kennitu kamisaarraa Itoophiyaa gaafatanii jiran. Misheel Bachelet ibsa kennaniin dhugaa jiru ifa baasuu akkasumas itti gaafatamummaaf gumaacha akka qabaatu mootummaan Itoophiyaa waajjirri koof qorattoonni walabaa kanneen biroon Tigraayin akka seenan daandiin akka saaqamuun gaafadha jedhan. Loltoonni federaalaa kanneen muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin bobbaafaman humnoota bulchiinsa duraanii kan TPLF'n lolaa turan. Lolli sun utuu hin jalqabin bakka uummanni kuma hedduun gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa ture kana keessa uummati kumaan lakkaa'amu ajjeefamaniiru. Xiinxalli odeeffannoo duraan argame akka mul'isutti gochi sun seera sadarkaa addunyaa cabsuuf tarimmoo yakka waraanaaf farra namoomaa ta'uu mala. Yakki kun qaamota hedduun raawwatamuu mala jedhu Bachelet. TPLF'tti dabalee humnoonni ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa humnootiin Eertiraaf kan naannoo Amaaraa ajjechaa raawwatame jedhameef dararaa quunnamtii saalaa raawwatame jedhuun kashakkaman ta'uu Bachelet dubbataniiru. Jalqaba baatii sadaasaa erga waraanni sun jalqabame naannoo sana akka hin seenne guramanii ka turan gaazexeessonni baatii kana biyya gaarreeniin marfamteef uummata miliyoona 5 ta'uu qabdu gara Tigraay dhaqanii jiran. Malli quunnamtii sirriitti waan hin turreef jaarmoliin gargaarsaa naannoo lolaan raafamaa ture seenuun rakkisaa ture. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan duula olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo Tigraay keessatti geggeessame xumuruuf hafee kan jiru karoora 2 xumuruuf murannoo kan qabu ta'uusaa beeksisee jira. Karoorri kun lamaan gargaarsa namoomaa dhaqqabuusaa mirkaneessuuf naannoo sana deebisanii ijaaruu akkasumas ammayyuu naannoo sana keessa dammaqinaan yakkamtoota sosso'aa jiran murtiitti dhiyeessuudha jedhee jira. Olaantummaa seeraaf duula geggeessamu dadhabsiisuuf kan akeekame giddu seeninsaaf duula siyaasaa kamiinuu Itoophiyaan hin simattu jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa beeksiseera. Itoophiyaatti guyyoota 10 darban keessa guyyaa guyyaan namootni 12 sababa vaayirasii koronaan lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Tamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabaluun namoota giddugaleessaan guyyaatti 6,000 saamuudni irraa fudhatame keessaa namoonni 800 ta'an vaayirasichaaf saaxilaman jechuun ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsaniiru. Tsahaay Daamtootu gabaase. Itoophiyaatti tamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Yeroo dhiyoon asitti tamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota 6,000 irraa saamuudni fudhatamu keessaa namoonni 800 kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti 35 ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru. ከሁሉም በላይ በተለይ የማስክ አጠቃቀምን waa hunda caalaa itti fayyadama haguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha.
wanti salphaan meeshaa wal'aansaa nuti of harkaa qabnu haguuggii afaanii fi funyaaniiti. Sochii idilee keenya akkuma jirutti itti fufnee hojjettoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti tajaajila kennanis ta'e maamiltoonni tajaajila barbaadanis haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama. Kana irratti qaamoleen nageenyaa hawaasa hubachiisus ta'e dirqisiisuun barbaachisaadha. ገደድም ይገባል። Namoonni garmalee dhukkubsatanii wal'aansa maashinii hargansuutiin deeggaramuu qabanis lakkoofsa isaanii dachaadhaan dabaleeraa kan jedhan Dr. Liyaan hanqinni maashina kanaas yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Keessumaa tatamsa'ina vaayirasichaatiif haala kan mijeessaa jiru ta'eewwan hawaasummaa kan akka cidhaa, boo'ichaa, bakka bashannanaa, dirree ispoortii, hiriira ayyaanota addabaabayii irratti gaggeeffamanidha. Sirnoonni kunneen wayita raawwataman akkaataa itti raawwataman qajeelfamni bahee jira. Garuu qajeelfamichi dagatameeraa kan jedhan Dr. Liyaan haala amma jiruun rakkoo cimaa fiduu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka biyyaatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Vaayirasiin koronaa erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf torbee tokkotu hafa. Osoo ragaa har'aa hin dabalatin hanga yoonaatti lubbuu namoota 2,391 galaafateera. Guyyoottan kurnan darban keessa immoo saffisaan dabalaa jira. Guyyaatti namoonni 12 vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Namni kamiyyuu wayita manaa bahu haguuggii afaanii fi funyaanii malee akka hin sochoone qaamoleen nageenyaa gorsuu fi dirqisiisuu akka qabanis Dr. Liyaa Taaddasee waamicha taasisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Keeniyaan talaallii koronaa vaayirasii miliyoona 1 ol gargaarsaan argachuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Muttaayi Kagaawee ministeerri fayyaa Keeniyaa talaalliin kun dursa hojjettoota fayyaa biyyattiif akka kennamu ibsan Galmoo Daawwit Naayiroobii irraa gabaase. Waajjirri ministeera fayyaa Keeniyaa kaleessa galgala gosa talaallii koronaa vaayirasii AstraZeneca miliyoona 1.2 ol bifa gargaarsaatiin argateera. Har'a ganama pirezidaantiin Keeniyaa fi ministeerri fayyaa Keeniyaa talaalli biyyattiin argatte kana gara kutaalee bulchiinsaa Keeniyaatti erguuf sagantaa qophaa'e irratti argamanii jiru. Muttaayi Kagwe ministeerri fayyaa Keeniyaa talaalliin kun dursa ogeeyyii fayyaatiif kennamaa jedhan. Kenya is among the first countries on the continent to receive and commence COVID-19 vaccination program. Akkas jedhu Kagween Keeniyaan biyyoota Afrikaa dursa talaallii koronaa vaayirasii argatan keessaa tokko. Raabsa isaatiifis biyyoota ardicha irraa qophii gaataa isan keessaa tokko taaneerra. Har'as talaalliin lubbuu namootaa akka oolchu itti amaname kuni kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa 47 maratti ergameera jechuun dubbatan. Kaagoyin akka itti talaalliin kun raabsamuu fi kennamu yoo ibsan talaallii miliyoona 1.2 keessaa 400 ogeeyyii fayyaatiif akka kennamu himanii kaan akka imaammanni fayyaa biyyattii kaa'een warra ni barbaachisa jedhameef laatamaa jedhan. Keeniyaan talaallii kamuu fudhachuudhaaf qophii guutuu taasisuu himanii egar talaalliin dabalataa gara biyyattiitti yoo seenu kutaa biyyattii kamittuu geessuuf meeshaaleen ga'an akka qophaa'anis ifoomsan. Pireezidaantii Keeniyaataanis yoo talaalliin kun kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa hedduutti argamu qaamaan argamanii ilaalanii jiru. Keeniyaataan mootummaan talaallii ga'an akka gara biyyattiitti seenuuf akka hojjetu himanii kan amma argame ammoo dursa ogeeyyii fayyaatiif achi sadarkaa lammataatiin warra qaama nageenyaatii fi sadaffoo irratti ammoo barsiisotaaf ni kennamaa jedhan. Talaalliin kun argamus ammas uummanni of eeggannoo dhukkuba kana to'achuuf labsame hojiirra akka oolchus Keeniyaataan gaafatanii jiru. Talaalliin koronaa vaayirasii Keeniyaan irraa argatte UNICEF irraa bifa gargaarsaatiin kan argamedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaan poolisii biilsa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets odeeffannooti kan nagaa kan tarii gareen milishaa kamisa har'aa keellaa mana maree cabsanii seenuu yaalu jedhu akkaan kan qiyyaafatetti kennu ta'uu beeksise. Koongiresii uummataaf poolisoota keenyaaf eegumsa godhamu mirkaneessuuf dallaa dhaabuu akkasumas humna namaa dabaluudhaan naga eegumsa ilaalchiseef fooyya'inni guddaan argameera jedhee jira. Biilsa mana mareerra kan ga'u doorsisa kamiinuu dhaabsisuuf kutaan poolisii michoota naannoo federaalaa waliin hojjetaa jira jedheera. Biilsa bakka koongiresiin itti wal ga'u erga amajjii 6 deeggartoonni pireezidaantii yeroo sanaa kan Doonaald Tiraamp haleellaa raawwatanii as gargaarsa waardiyyaa biyyoolessaan eegamaa kan jiru yoo ta'u naannoon sun dallaa naga eegumsaa ol ka'ee dhaabatee marfamee jira. Jamaan miseensonni paarlaamaa pireezidaanti Joo Baayiden Tiraampiin injifachuu isaanii raggaasisuuf wal ga'anitti keellaa sana cabsee seene. Guyyaan kamisaa akka falaasama garee finxaaleeyyii safuutti cichaniitti kan irra deddeebi'uun sagaleen guddaa an argadhe waliin dhaamuu isaatiin filannoo akka hin injifanne ta'ee jechuun kijiban Tiraamp bitootessa 4 jechuunis guyyaa har'aa aangootti deebi'u kan ittiin jedhaniin wal qabata. Guyyaan kun hamma bara 1933 amajjii 20tti jijjiiramutti guyyaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets hirbuu seenuun aangoo qabatu ture. Jalqaba torban kanaa FBI'f ministiriin naga eegumsa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin gareen milishaa finxaaleeyyii
Namoonni gara Waashingtanitti imalanii biilsa mana maree to'achuu akka yaalan jajjabeessuuf mari'achuu isaanii aangawoota nageenya eegumsa naannoo akeekkachiisaniiru. Doorsisi kun miseensonni mana maree walga'ii isaanii har'aa akka hambisan taasise. Sanatiin walga'uuf beellama qabatee jira. Seeratumtoonni haleellaa majjii 6 dura maal quba akka qabanii fi dhaaboliin naannoo federaalaa attamiin deebii akka kennan ilaalchisuun walga'ii hedduu geggeessaniiru. Ministeerri murtii haqaa aangawaa poolisii biilsa mana maree dabalate weerara lubbuu namoota 5 galaafatetti hirmaatan kanneen jedhaman namoota 300 ol irratti himannaa dhiyeessee jira. Hiriirtonni mormii Maayinamaar keessaa kanneen waraana mootummaa fonqolche morman erga guraandhala 1 qabee guyyaa dhiigi hedduun itti dhangala'e jechuun tokkummaan mootummootaa ibse kamisa har'aa hiriira mormii guutummaa biyyattii keessatti itti fufaniiru. Rooyiters akka jedhetti humnootiin nageenya eegumsaa dhukaasa banuudhaan hiriira sana bittimsuuf gaazii mimmaansu hiriirtota magaalaa Yaanguuniif Mooniyaawaatti darban. Mormitoonni kun Mandalaay keessatti hiriira kan geggeessan yoo ta'u, magaalaadhuma sana keessatti hiriira geggeeffameen roobii darbe rasaasaan rukutamtee kaduute sirna awwaalcha barattuu umurii waggaa 19 Kiyaaliif walga'anii jiru. Erga waraanni Maayinamaar mootummaa siivilii aangoo irraa fonqolchee hooggantuu biyyattii Aansaan Suushii to'annaa jala oolchee qabee biyyattiin jeeqamaan raafamaa jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo biyyaalessaa 6ffaa irratti akka hirmaatuuf mootummaan rakkoolee paartichi na mudate jedhu akka furuuf gaafate. Dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan filannoo keessaa akka baanu nu dhiibaa jira jedhan. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin komiin KFO'n kaasaa jiru kun duulama qaballeessiti jechuudhaan fudhatama dhorkate. Tsaayidaa Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baaseen mootummaan qindeessitootaa fi namoota filannoo keessatti adda durummaadhaan hirmaatan na jalaa hidheera. Waajjiraalee 100 ol cufeera filannoof akka hin qophoofne dhiibbaan irratti gochaa jira jechuun himata. Dura taa'aan paartichaas Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka ibsanitti mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baasaa jira jedhu. Dirreen siyaasaa dhiphachaa jira. Filannaa keessa galuun nama rakkisaa akka jiru kanatti lammaffaa waajjiroonni keenya iddoo baay'eedha. Tokko lama miti 100 cufamaniitu jiru. Ammayyuu isaa damlee erga caaluun waajjirri keenya Adaamaa hojjechaa jiru. Erga caaluun waajjirri keenya Baalee, Roobee, Agarfaa hojjechaa jiru. Hojii keessa baay'ee isaa hojjechaa jiru. Erga caaluun waajjirri keenya Harar keessa iddoo baay'ee jiranii hojjechaa jiru. Amma ciroodhaa yeroo tokko cabsanii warra waajjira hojjetanii Dr. Baarsaa fa'aa maal fa'aa kan jiru reebanii hidhanii lama hidhamee ta'e namni ciroodhaa waajjira keenya warra gaggeessan keessa hojiirraa hojjechuu keenya keessa. Inni goodaatti sabni ilaalaa jira saba miidhoonii meeqatu ijaara. Qabeenya keenya iyyuu saamanii maal godhanii cufan jiru. Deebi'anii immoo warri itti kaammoo dhaqanii har'aa qabdee waajjira hoosaa sifanni jedhanii warri isaan ari'atan jiru. Amma ijoolleen baay'een karaa Baalee hojjetan baqatanii ashishamannee gara Adaanaa jiru. Miseensa jiddu galeessaa ta'e Anwaar Saanii kan jedhan ji'a 7 darbe hidhamee Hararitti hidhanii lakkii kun keenya miti Oromiyaa jedhanii Oromiyaan immoo kaakoo miti jedheetu gara federaalaatti jedhanii Dirreedawaa fidanii. Sadaffaa immoo rakkoon keenya miseensi keenya warri filannaa keessa galuu danda'u immoo filannaa galees mo'uu danda'u waan baay'ee ulaa cufuu danda'u manadhaa jiru. Isaanis nuyi filannaa kana keessa garaadhaan akka nuti gallu isas nu godhaa jennee gaafachaa turre ammayyuu ammas isuma gaafanna. Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan paartilee siyaasaa fi dhimma waldaalee siivikii Dr. Alamuu Simee rakkooleen gama mootummaatiin na mudatan jechuun KFO'n komate ilaalchisuun deebittaa nu kennani. Komisaan kaasan kana hundumaa gama waajjira badhaadhinaa Oromiyaatiin namni ramadamee isaan wajjin taa'ee qulqullaa'ee dhiyaatee jira. Akkaatuma qulqullaa'een waajjiraalee nu jalaa cufaman jedhe keessaa tokko qofa mana mootummaa kan ta'e hojii biraatiif barbaadanii warri magaalaan harkaa fudhate amma magaalaa Gibbii mana mootummaati. Kiisi magaalaa hojii biraatiif waan barbaadeef fudhatee isayyuu biraa barbaadee bakka buusuudhaaf waadaa galeerraa fudhate. Manni yoo argame bakka kamuu ta'a jechuudha. Innumtu kan kanaa alaa mootummaadhaan cufame kan jedhu soba jechuudha. Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo akkasumas godina Bunnoo Beddellee Gachiitti waajjirri Koongireesii Federaalaa Oromoo qaamolee mootummaatiin cufameera kan jedhu irrattoo. Soba.
qulqullaa'ee kan gimbii qofatu mana mootummaati bulchiinsi magaalaa gimbii mana mootummaa mana gandaa kan hojii biraatti waan barbaadeef kan biraan bakka isin buusaa jedhee harka fudhate kana kan gimbii qofa kanaan mirkanaa'ee wajjin mirkaneessanis itti hima paartii badhaadhinaa fi kaafaa'uu wajjin ta'anii kan qulqulleessanii dhugaan jiru kana jechuudha. Koongireesiin Federaalaa Oromoo gama biraatiin kan inni kaasu magaalaa Adaamaa magaalaa Shaashamannee Jimmaa fi magaalota kanneen biroo keessatti sababa humnoonni nageenyaa mootummaa qaamolechi keessa hojjetan doorsaniif cufamee jira banuu hin dandeenye kan jedhan irratto. Wanna namni akkana godhu seeraan ala nama sodaachisu hin gaafatama seera biyyattiitiin hin gaafatama abatamaatti ebalutu agaaf akkasii maal akkasii ragaa hudu'aati nu tarkaanfii fudhannatti jedhee jira gama keenyan koomitmentiin jiru jimaadha namoota jedhama wajji wal qabatee mataa kiyyaan hooggansa paartii kaafaa wajjin dubbadhee jira Profeesar Mararaa wajjin dubbadhee jira torbaanuma darbe kan fidi waan gurguddaa akka gurguddaadhaan hojjetame raawwatanii dubbii isaanii mana murtiitti jiru kan anis innis hin dandeenye mootummaanis hin dandeenye jira mana murtii karaa seeratiin dhumuu qabu. Kanaan alatti sababa quubsaan taaneen kan dhimma yoo jiraate caasaa keenyas gaafatamaa haa goonu warra seeraan ala to'annaa jala oolan kanis akka gadhiifaman haa goonu. Kana liistii fidiitti walitti adeemnu jennee isaan achumaan deemu. Kanaaf sababuma fiduudhaaf filannoo kana irratti qophii waan hin xumurreeffamne yeroo faa gaafatu nu gahaa miti kan jedhu yeroon hirachuu qaba kan jedhu ibsa isaanii keessa jira. Kanaaf kun sababuma guuruudha malee gama keenyan nama biraa miti amma isaa kiyyaan dura taa'aa paartii kaafaa wajjin taa'ee haasa'ee fidi waan sababa quubsaadhaan ala hidhaman fidiiti waliin teenye ilaalla tokko hin jedhamee akkanatti jumlaadhaan dubbatamu kun falan ta'u tokko laallee falatti keenya jennee anumtuu waliin dubbadhee jira gama paartii biyya bulchuutiin paartii badhaadhinaatiin qophii fi kutannoo cimaatu jira kana sirreessuudhaaf kanaan alatti danqaa ta'ee wanni seeraan ala raawwatame akka hin sirroofne qaamni barbaadu jiraatee wanni akkasitti ejjennoo amma kaafaa'uun fudhate kana fudhachiisu waan jiru itti fakkaatu. Koongireesiin Federaalaa Oromoo filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ja'affaa irratti hirmaachuuf kallattii kamiiniyyuu hawaasa bira qaqqabuu hin dandeenye jechuun dura taa'an paartichaa ibsaniiru. Namni iddoo taa'u iddootti nama jaaru iddootti nama bobbaasu iddootti waa tokko godhu waajjira qabaachuu baannaan isaan biyya warri bulchanii biyya kan akka jirutti qabatanii nun waajirumayyuu nu raawwatanii koottaa filannaa keessa galaa nuun jedhu kan akkasiin ta'u seeru sanaa harka ta'utti akka isaanii garuu itti himuudha. Nuti filannaa keessa galuun nu rakkisaa jira amma onaatti nama tokko yoo hin galmeessine galmeessuu hin dandeenye. Dhimma kanarratti deebii kan kennan paartii badhaadhinaarraa Dr. Alamuu Simee komiin koongireesiin Federaalawaa Oromoo kaase fudhatama hin qabu garuu bakka rakkoon itti mudate jedhanitti addaan yoo baasanii dhiyeessan tarkaanfiin sirreessuu ni fudhatamaa jechuun ibsanii. Yeroo filannoon dhiyaatu maqaballeessiin kun hin baay'ate hin dabala. Kanarraa kanas baay'eensaa maqaballeessii sobaati. Bakka rakkoon jirutti immoo akka paartii biyya bulchuutti akka paartii dimokiraasii dhugaa biyya kana keessatti ijaaruudhaaf hojjetutti qabsaa'utti kutannoo cimaa qaban tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuudhaaf qaama keenya irratti illee jechuudha. Kaafaa'uun isa amma filannoon ga'ee bakka hundi keenyatti xiyyeeffannee filannoodhaaf hojjechaa jiru taafuuti. Barreen gaddaa odoo duulli filannoo na filadhaan jalqabeen akkamitti Oromiyaarra naanna'anii akka hojjechaa turan uummanni Oromoo sirriitti beeka. Isa amma filannootti dhiyaannee filannoodhaaf hojjechuu yaafuuti jechuudha. Amma immoo sadaran akka paartittis akka mootummaattis xiyyeeffannaa itti goonetti yaadonni hundumtuu uummatatti akka dhiyaatanii wal falmanii uummanni kan keessaa naa ta'a jedhu akka filan hojjechaa jira. Sababa oo barbaadaniin alatti eenyuyyuu tokko irratti daangaa gochuu akka hin dandeenye heerri biyyatti jira. Dura taa'an paartii koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa mootummaan rakkoolee paartichi tarreesse kan furu yoo ta'e filannoodhaaf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenyaas Waashingtan DC irraa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Muktaar Usmaan kanan sin affeera ittiin bohaaraa. Morungan kega sigadatani argija kutia yero jirre kanan abdi dume kanan kamtu kam kadata dagatamte tafta bardapate nun
koodii nuti wajjin fiignee dhaqqabannu malee feetu dhuftee feetu narraa haftee fafakkeessuudhumaan hin ta'u jaaladhu bariin ta'u wanni bartu akka yaada keetii takka takkaas yaa jaalallee fedhii keetiisa na jaaladhu. Muktaar Usmaan walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii keenya torbanitti al tokko dhiyaatu qophii fayyaatti ceena. Tokkummaan dubartoota Oromoo Kanaadaa gara walakkeessa baatii dabree kana dhukkubaa COVID-19 fi dubartoota kan ilaallateen gama zuumiitiin woorkshooppii tokko geggeessee ture. Kanneen woorkshooppicha qindeessan keessaa tokko torban dabre dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kanneen barumsa kennaa turan keessaa tokko aadde Shiitolasaa jaallanneen dubbistee jirti kunooti. Barumsin baradhee paabilik heelziidha. Paabilik heelzii jechuun immoo fayyaa sabaa warra qoratu yookiin immoo irratti hojjetu jechuudha. Waa'ee COVID irratti yeroo adda addaa affeeramee dhiyeesseera. Kanaaf dubartooti Kanaadaa jiran dubartooti Oromoo namoota isaan affeeran keessaa ani nama lammataan ture. Miidhaa COVIDni talaalliin isaa dubartiitti fiduu danda'u fi talaalliin kun hammam gargaara kan jedhu walumaa galatti waa'ee dhukkuba COVID kanaatiif nu affeeranii sanarratti mari'achiifne. Waan akkasii dubartootaaf addumatti barsiisuun yookiin dadammaqsuun hagam gargaara jettanii yaaddu? Akkuma beekamu dubartooti Oromoo maatiidhaa fi alattis manattis keessumaa warri biyya bakkee jiraatu karaa lama hojjetu. Kan maatii isaanii nyaata qopheessee kan ijoollee sooree maatii gargaaru kophaa jiraatu immoo miti maatiitti dabalamanis qabu yookiin haatiif abbaan warri umurii dheeraanis bira jiraachuu danda'u ta'a. Jara kanaaf tajaajila kennu jechuun akkuma warra mana yaalaatii akka yookiin warra nursing homeetii nama gargaaruuti jechuudha. Ga'een dubartoota keenya waa'ee COVID irratti maaliif ijoolleedhaa fi maatii isaanii gurguddaa gidduutti tajaajila kennu gatii ta'e. Kanaafitu isarratti xiyyeeffannee of eeggannoo akkamii gochuu akka qabaatanii mana keessaa nama tokko COVID yoo qabee isa walirraa siquu distaansisa jedhamu sanaa qulqullina akkamitti akka eeggatanii meeshaa mana keessaatti illee akkamitti akka tajaajilamanii akka walitti hin dabarsinetti. Isa kana yeroo adda addaatti mari'achiisaa turreerra. Amma immoo yeroo kanatti yeroo talaalliin kun argametti talaalliin kun harka 100 keessaa harka 95 jechuun namni 100 yoo talaallate namni 95 talaallii kanaan dhukkuba COVID jedhamu kanarraa ooluu danda'u. Talaalliin kun warra lamaanii Ameerikaa keessatti kennamaa jiranii Faayizarii fi Moodernaadha. Kan parsantii 95 dhowwu jedhamu. So dubartooti talaallii kana fudhachuu jechuun isaantu maatii hundumaa wajjin walitti siqeenya qaba gatii ta'ee fi dhibee kana baay'ee akka dhabamsiisudha. Kana dhagaa kan nu irratti hundeeffannee hubannoo gadi fageenyaa akka isaan irratti qabaatanii fi shakkii tokko malee talaallii kana akka fudhatanii maatii isaaniis akka fudhachiisaniif kan mari'achiifne. Yaadi dubartoota hirmaattota walga'ii kanarraa ka'aa ture kan dhukkuba kana laale maal kan jedhudha? Yaada adda addaatu ka'aa ture. Kaan maal jedhu ani nursing homiin hojjedhaa moonaatti nan qabne namoota biraa qabee genetic meekaappiin keenya warra kaanirraa addaa qoricha kanayyuu attamitti hamannaa dubartiin fuulduratti mucaa godhattu faa rakkina akkamii faarratti fidaa. Namni baay'een dinayaalisa jiran yookiin immoo waanuma kana haalaniyyuu keessa jiru jechuudha. Isa kanarratti Dr. Ibrahim baay'ee gadi fageessanii dubbatanii anillee karaa koo baay'een ibsuun yaale qorannoon irratti godhamee akka dhiyaatu wanti kuni genetic meekaappiin kan keenya akka warra kaanirraa yookiin immoo uumamni keenya namoota biraarraa adda akka hin taane. COVIDdhaanii namooti keenya iddoo adda addaa jiraatanii calqaba isaatti namni baay'een akka saaxilame akka lubbuun darbanii akka dhukkubsatanii fayyanii talaallii kana fudhachuu malee ammas dhukkuba kanatti saaxilamuuf carraansaa guddaa akka ta'e irra deddeebinee himne keessumaa warri umurii giddu galeessaarra jiranii gaaffii akkasii kaasaniiru amantaa irratti dhabuu nuti garuu kana
qabatamaan wanta jiru akkamittiin talaalliin akka hojjetamu sadarkaa kamiin akka darbu akkamitti akka mirkanaa'u isa kana hubachiisnee ibsinee fi talaallachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e mari'achiisaa ture. Genetic makeup yookiin uumamni keenya adda kan jedhan maalirraa? Nuti gurraacha naannoo nu irraa dhufnes nuun qabu amma namni tokko fakkeenya kan dubbatte lafa hin jiru iyyuu nama baay'eetu dhume anaan nan qabne jara kana nan tajaajila wanti inni na qabu dhiisee fi qaamni koo jararraa adda jechuudha akkatti ofirraa dhowwu. Kanaafiyyuu kittibaatii walumaa galatti qophaa'e kuniyyuu immoo tarii kan keenyaaf hin hojjetu ta'a. Fudhadhus dhiisus nu waan na qabu natti hin fakkaatu dhukkubi kuni nami jedhe jira kana. Gurraacha fixe jedhani malee gurraacha hin ajjeesu isa jedhudha. Isaa akkamittiin ibsine populationin yookiin immoo sabni jiru kuni sabni adiini parsantii meeqa akka ta'e parsantii sana keessaa nama meeqa covidiin ajjeese parsantiin nama gurraachaa immoo yaraadha. Yartuu sana keessaa immoo parsantii meeqa ajjeese isa jedhu statistiksii isaa wal bira finnee itti muudhaaf yaalii gochaa turre. So abdii ofirraa warra qabantu jiru nan qabu kan jedhamtu. Kaan immoo kittibaatichumtiyyuu hin hojjetu akkamitti amannaa warra jedhamtu jiru. Dura dhukkubi tokko argamuutu irra baata. Achi dhukkubi suni haala akkamiitiin vaayirasiin sun akkamitti namatti akka inni dhimma bahee namarraa namatti darbu qoratamuu qaba. Achi immoo wanti sana fashaleessu qaamuma baakteeriyaa sanaa keessaa fuudhamee akka irratti qoratamee hojjetamu yookiin immoo vaayirasii sana dadhabsiisanii akka talaalliitti geeddaranii isa booddee erga bineensota irratti yaalame nama yaraa irratti fedhiidhaan akka yaalamu namoota yaraarraa immoo gara nama baay'eetti yaalame isa booddee efikaasii isa jedhu in hojjetaa dhuguma immunitiin uumaa dhuguma dhibee hin dhowwaa yoo dhowwe immoo parsantii ammami inni jedhu. Erga mirkanaa'e booddeedha. Kan inni ayyaama Food and Drug Administration sanatiin xalee ilaalee amansiisaa yoo ta'e ayyaama kan inni kennu. Erga wanti kun kenname booddeedha. Gaaffii guddaan ka'aa ture waa'ee miidhaati. Miidhaan yeroodhaaf iddoon sun nama dhukkubuu, mataa nama bowwaasisuu, nanarraa nama gubuu. Inni kuni guyyaa tokko yookiin guyyaa lama keessatti nama yaraa irratti akka ta'uudha. Inni yeroo dheeraatiif ta'u immoo yoo jiraate talaalliin kun qoratamaa akka deemu quality assurance isaa warri talaallii kana hojjete akka duukaa bu'anii hordofanii fi rakkinni yoo jiraate haalatti riippoortii godhamu kana fa'iidha kan ibsaa turre. Egaa waan akkasii hawaasa keessatti keessumaa dubartootaa fi barsiisuun bu'aa qabaa hubannaa jedhu qabdamoo akkuma hawaasuma sakaanii waluma qixxeedha? Keessumaa dubartooti Torontoorraa nu afeeranii fi warra naannoo biyya lafaarraatti afeeranii kuni awareness yookiin immoo hubannoo keessatti uumeera. Talaalliin kun hin fudhatamu taanaan vaayirasiin kuni bifa isaas geeddaratee daddarbaa gatii adeemu. Waa'ee dhibee kanaatiif hubannoo godhataniiru keessumaa warri umuriin gurguddaa waggaa 65 olii warri dhukkuba adda addaa qabu yoo talaallii kana fudhatan malee dhukkubi kun yeroo kamiyyuu dhufee akka isaan miidhuu danda'uudha kan irratti haasofne. Dhaamsiin dhaamuu ammallee namooti keenya keessumaa dubartooti keenya warri bakkee jiran carraa kanaa qabu warri biyya guddate keessa jiran yeroo utuun fudhatin talaallachuu qabu. Dubartooti utubaa manaati. Akkuma jenne ijoolleef abbaa manaaf maatii isaanii warra gurguddaa gidduu jiru gatii ta'ee fi eenyuma caalaa dubartooti talaallii kana fudhachuun isaanii maatii isaanii keessa dhukkubi kun akka hin daddarbine gargaarsa ta'a. Yoo immoo hubannoon qaban ta'e waa'ee isaarratti gaaffii qabu ta'e irra deddeebi'anii hakiima isaanii gaafatanii kanatti akka dhimma ba'aniin irra deddeebi'ee yaadachiisuu barbaada jaallanne. Aadde Shitolasaa ibsa nuu kennaniif hedduu galatoomsan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti
wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatti